keenya tokko biyya Kwaater keessa hojjette. Seenaa ajaa'ibaati. Hunda keessanuu ni fayyada. Shamarran gola madaamii. Adaraa walee koo maqaa koo ol hin baasine. Garuu waan na mudate irraa mee hiriyoota kootiif hordoftoota keetiif qoodi. Anis har'a sa'aatii kanatti takkaa of ajjeesuun jedha. Takkaa of dhiisuun jedha. Du'aaf jireenya jidduun jira. Hordoftoonni keetis waan naan jedhan koomentii isaaniin hordofa. Atis waan naan jettu sin hordofa. Adaraa gorsi kee baay'ee natti tola. Yeroo baay'ee yeroon si dhaggeeffadhu abdiin ofitti hora. Mee maal naan jettaa seenaan koo akkana jedhee gala. Ani biyya Kwaater umuriin koo waggaa 15 barumsa kutaa 8 keessaa addaan kuteen biyya san deeme. Gaafan biyya san deemu jaalallee yookaan hiriyaa mana barumsaatti wal jaalanne kan akka lubbuutti wal ilaaluun qaba ture. Hiriyaa kiyya kana baay'een jaaladha. Innis baay'ee na jaalata. Anis immoo biyya Arabaa dhufuun inni jalqabaa maatiin koo baay'ee hiyyeessa turan. Harka qalleeyyii turan. Obbolaan koo naa gadii ni jiru. Kan naa oliis ni jiru. Inni guddaan biyyaa na baasee obbolaa koo barsiisuu maatii koo jijjiirudha. Haa ta'uutii garuu nuti shamarran gaafa jedhamnu kaayyoon manaa nu baasee fi gaafa biyya Arabaa geenyu baay'ee jijjiirama. Ofii koo irraa hin bare. Akkas jaalallee kiyya kana baay'een jaaladha. Waan inni naan jedhe hundumarraayyuu goruu hin danda'u. Waan inni naan jedhe lakki jechuun hin danda'u. Egaa waggaa tokkoof guutumaan guututti maatii koo tifan jiraadhe. Maatii kootiif bakka duraan jiran irraa gizeen ani biraa ba'u mana citaa qabu turan. Garuu mana qorqorroo ijaareef hin jira. Obbolaawwan kiyya hangafoota kiyya yeroo ani biraa deemu kutaa 6-7 kan baratan barsiisee xumursiisee jira. Haga tokko gargaaree jira. Gaafa waggaa 2 xumuruu maallaqa takka nu harkaa dhabe. Harka duwwaatti nabe. Biyya deemuufis maallaqa biyyaa isin qabu asii isin qabu. Murteen koo dabalachuu ta'e nan dabaladhe. Gaafa waggaa 3ffaa dabaladhu garuu hiriyaan koo akkana naan jedhe. Maallaqa waggaa 2 maatii kee irratti ergitee homaata akkan argine. Kanaafuu ammaan booda narratti ergi. Anis boru keeti atis tiyya waan taateef waan boru galtee itti boqattuun hojjedha. Anis asitti nan xaaraa nan tattaafadha. Atis immoo achitti xaarii waan narratti ergitu hundaa tagbaariidhaanan hojjedha naan jedhe. Anis tole jedheen akka inni naan jedhettin maallaqa koo isarratti erguu eegale. Yeroo maallaqa kana irratti ergu kana godheen jira akkas godheen jira maal naan jedha. Guyyaan inni guddaa na gammachiisee lafa biteen jira magaalaa irratti mana keenya jalqabuun barbaada naan jedhe. Inni kun yoom ta'e seete gaafa waggaa 4 xumuree 5ffaa eegalu. Umuriin koo waggaa 4ffaa xumuree tanan biyya Kwaater keessatti 5ffaa eegaleen jira. Haaluma kanaan osoon jiru ergaa lafti naa bitamee ergaa manni koo jalqabamee mana koo xumursiisee galuun qaba. Jiruu koo jiraachuun qaba gaafan gale jedheen hamilee ofitti horee tanan jabaadhee hojjedhe. Waggaa 10 maan taane mana koo osoon xumuriin gara biyyaa hin galu jedheen ofitti murteesse. Maatiin ani bira hojjedhu baay'ee madaamintoo hamtuudha. Maatiin mana san keessa jiran madaamintoo ijoollee 10 qabdi. Kana hundumaa anatu hojjeta. Hojiin Kwaater immoo maal jedhee sitti hima? Mana kiyya bichaadha ta'ee mana kaawwanis jira ta'ee hin beeku baay'ee ulfaata. Garuu immoo hojiin oduu akkanatti natti ulfaatu iyyuu immoo guyyaa tokkichaa hiriyaa kiyyaan hojiin natti ulfaate jedhee itti dubbadhee hin beeku. Isa mufachiisuu hin barbaadu tasallee waan ta'eef baay'een jaaladha. Innis baay'ee na jaalata. Yeroo hundumaa miira jaalalaatiin malee miira aaritiin natti dubbatee hin beeku. Lafichi kan bitame guutumaan guututti maqaa isaati. Maqaan koo irra hin jiru. Manichi ni ijaarame. Gaafa waggaa 8 xumuru manicha nan xumursiise. Amma erga manicha xumursiise immoo maal naan jedhee suuqiin banaa mana suuqii kifilii suuqiidhaa ta'uu ijaareen jira. Meeshaa itti galchuu qofa na hafe naan jedhe. Tole jedheen waggaa tokko hojjedhee tanan suuqii sanitti meeshaa hunda guute. Amma xumureen jira.
Akkuman jedhe karoora kiyya biraan ga'ee waggaa 10ffaan jalqabe. Gaafa waggaa 10ffaa san maallaqa kana erguun qabu. Waggaa tokkicha kana harkatti qabadheen gala. Waa tokko tokkoof na fayyada jedhee tanan karoorfadhe. Ishee jedhee isatti hime. Isatti himnaan eechatti naa galtaa, eechatti naa dhuftanaan jedhe. Maal jechuudha? Silaa manni xumurame meeshaan hundumtuu galee anis immoo galeen bultii ijaarranna nu ga'a. Anis na ga'a kanarra waggaa 10 ol yoon taa'ee nan miidhama amma dadhabeen jira. Hagaadhaa akkasitti himne hojiin mana kanaa baay'ee ulfaata. Dadhabeen jira waan ta'eef bakka bultii keenya keessa seennee kan Waaqayyoon nu jiraachise immoo erga mana qabaannee kan hafe biyyatti hojjetachaa wajjin jiraannan jedhe. Natti kolfe. Baay'iseen natti kolfe. Gisee kana nan rifadhe. Haga kana hundammoo maatii koo dagadheen jira. Waan si ajaa'ibu maatii koo waggaa 2 ol waan gooneef hin gargaarre. Isaanis hin dawwaluuf isaaniifis hin dawwalu. Bakka isaan jiraniyyuu irraanfadheen jira. Isaan illee narratti dawwalanii ani jalaa kaasuu dinnaan na dhiisani. Dhumarratti maaltu ta'ee maaltu dhaga'amee har'aa jiraadhu of ajjeesuu jiraadhu of ajjeesuu jedheen guyyaa hundumaa takkaa kiloorsii fuudhee birciqqootti naqadheen of bira kaa'ee ilaala. Takkaa tsalootiin godha. Waan godhu wallaaleen ol keessa burcaa jira. Wanti inni naan jedhe inni waggaa kana hundaa natti taphachaa ture. Mana maqaa isaatiin bitatee ijaarratee xumuratee jiruusaa bareedduu eegalee abbaa ijoollee 2 ta'ee jira. Waan si ajaa'ibu. Ani kana keessaa sin beeku nan beektu naan jedhe. Wanta narratti ergite, wanta goote ragaa yoo qabaatte kottuu na gaafadhu naan jedhe. Ani immoo dhuguma ragaa tokko irraan qabu, waan tokko irraan qabu. Kanaafuu mee maal naan jettaa? Hordoftoonni keetis mee maal naan jedhu kan jedhudha. Egaa asumarraan seenaan obboleettii keenyaa kana fakkaata. Barreeffama ishii sammuu keessatti waan hangalfadheef kan irra hanqise soo jiraate obboleettii koo dhiifama naa godhisin jecha. Gaafii baay'ee waa'ee jaalallee namoonni hedduun gara keessatiin na gaafachaa jiru jechuudha. Waa'ee jaalallee seenaa kana keessaa hin barattanii laata? Jaalalleen maal akka nama gootu seenaa kana keessaa ifa isiniin ta'uu laata? Jaalallee jechuun gantuudha. Jaalallee jechuun sobduudha. Kaleellee isiniin jedheen jira. Jaalallee qabachuu jechuun itti yaaduu jechuudha. Yookaan ittan heeruma yookaan nan dhiisaadha. Yookaan na fuudha yookaan na gata kan jedhu lamaan wal bira oofuudha jechuudha. Inni galee dhiirri Itoophiyaa ati waggaa 10 yoo biyya Arabaa teeche waggaa 10 na taa'ee na eega jettee gaafa ofitti amamte ati gowwaadha. Unkaan jaalallee dhiisiti abbaan manaatu kan si fuudhee bultii wajjin ijaarratte waggaa 10 taa'ee sin eegu na amanii. Dubartii biraa bira osoo naqin waggaa 10 guutumaan guututti qulqullina isaa eeggatee fedhii foon isaa hunda qabatee qoxaaxaratee waggaa 10 taa'ee sin eegu na amane obboleettii koo. Unkaan jaalallee dhiisii jechuudha. Innaa obboleettii koo ani waan akkasiin hin jedhu. Jalqaba irratti akkumatu jechuu yaalte shamarri baay'een gaafa biyya Arabaa dhufnu kaayyoon manaa baane kan biraa kanasitti hojjennu kan biraati. Jalqabni manaa si baasee maatii kee jijjiiruudha. Garuu ati maatii kee waggaa 2 mana qorqoorroo qofatti ijaartee isaan dagachuu beetti baay'een gadde. Maaliif jennaan maatiin kee har'allee sin gatani. Dhaqxeetu nan dogongoree nan tasaasa edoo jetteeni dhiifama siin godhu. Garuu alagaan immoo dhiifama siin gootu. Akkuma argitu qabeenya keetii irratti fuutee tan dabaallatte jechuudha. Kanaaf ani amma akkas hin jedhutti lubbuu keetii irratti murteessuu faraduu hin qabdu. Lubbuu waan ni uume waaquma baasa. Ati har'a kiloorsii dhuddee qaama kee coggaarra kee kukkuttee gaafa qaamni coggaarran kee tiruun kee ciccite kaa dirqama duutaa waan ta'eef du'uun kee oolu. Gaafa san immoo harka seexanaa galta. Kan lubbuu akka ofii obbaaftu si taasisu seexana. Kan jiruu kee keessa seenee jaalallee kee fakkaatee maallaqa keessirraa nyaachaa bees seexana. Namni maallaqa namaa nyaatu immoo yeroodhaaf gammada malee yeroodhaan boodammoo ni gubata. Kanarra dabarsite kan gola madaamii keessatti dabarsite galgala kee osoo hin taane ganama keeti. Kanaafuu obboleettii koo anumas hin jedhe. Waggaa kana hundaa ni dabarsite waan ta'eef
amma maallaqa waggaa tokkoof harkaan qaba jetteerta akka barreeffama keetti. Waggaa tokkotti dabaladhu hojjetadhuuti maallaqa waggaa lamaa harkatti qabadhu galiitii hojii biraa keessa hin seenin hojii qallaba horii qallaba hoolaa waan akkasii wanta sin kasaarsine wanta gibbii maatii kee keessatti hojjettee of jijjiiruu dandeechuu wayii qabadhu galiitii wanta akkasii hojjedhu. Suuqiin banattee suuqitti fiigin suuqissi kasaarsuu danda'a. Sababiin isaa suuqiin tokko kiraayibeetiin isaa baay'ee ulfaata. Qaraxa jira, waa baay'ee jira. Yookaan suuqii sanitti ni milkooftaa yookaan kasartee maallaqa kee dhabda. Garuu horii tokko yoo qallabde, hoolaa tokko yoo qallabde, baatii baatiidhaan yoo gurgurte tirfii irraa argatta malee wanti si kasaarsu tokkollee hin jiru jechuudha. Ati dubartii cimtuu yoo taate har'a sitti dukkanaa'e kan galgala kee bareechitee ibsuu dandeecha. Inni garuu ganamni isaa ife kun galgalli isaa dukkanaa'uu danda'a. Kanaaf ilma namaa ganama isaa ilaaltee hin madaalin. Inni sirratti bilxoome maallaqa keetiin jiruu isaa bareessee jira. Ati immoo gowwoomtee kenniteef jirta. Gatii dadhabbii keetii qabeenya kee hundumaa Waaqayyo yeroo eeggate ofii isaatii irraa sii fuudha. Waaqayyootti kennadhuuti hojii kee jalqabadhu sin jedha obboleettii koo. Dogongora kee kanarraa immoo sirriitti baradhu. Barumsa guddaa qaba. Anuu mataan koo dogongora kee kanarraa baay'een baradhee jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni baay'een gaafii na gaafattan hedduu jira. Ergan dhufee waggaa tokkodha. Hiriyyaan koo maallaqa yoo narratti hin ergine sin fuudhu sin barbaadu naan jedhe jettanii baay'een keessan na gaafattu jechuudha. Inna viidiyoo namni hojjetu garuu daawwachuu yookaan immoo dhaggeeffachuun jaalattan. Gaafii garuu sirriitti gaafachuu jaalattu. Kanaaf namni tokko immoo viidiyoo tokko dadhabee jechuudha yeroo isaatirraa aarsaa kaffalee kan isinii hojjetu. Kanaafuu viidiyoo akkana dhaggeeffadhaa isin jedha. Ammani sa'aatiin kun sa'aatii hirriba kootiiti. Garuu viidiyoo kana aarsaa hirriba kootirraa godheen obboleettiin koo kun waan nama rarteefan hojjechuuf irratti murteesse jechuudha. Isiniif galeemi. Egaa hordoftoota kiyyaa badiin nama tokko badii keenya hundaadha. Badii shamarri takka badii yoo balleessite seenaa shamarran takka seenaa keenya hundaadha jechuudha. Irraa barachuu qabna. Irraa barumsa fudhachuu qabna sinin jechuun afeerraa kooti. Egaa isinillee koomentiidhaan yaada ishee jajjabeessuu akka barreessitaniif. Lubbuu keessanitti osoo wanni fe'ee galee hin faradina. Lubbuu teechan lubbuun qaaliidha dhugaan isinitti himaale. Lubbuun sirriitti qaaliidha. Waaqayyoon qaalii godheen nu uume jechuudha. Kanaafuu lubbuu qaalii tan itti taphattanii of hin balleessinaa, ofis hin ajjeesinaa, kiroorsis hin dhuginaa, waan tokkos of hin godhinaa, nama sin miidhesan, nama sin kuffisan jabinna keessan itti agarsiisaa hojjedhaatii of jijjiira. Biyya kamuu jiraadhu ilma namaa dalagaa qofa jijjiira malee nama attaallalanii maallaqa namaa duniyaa namaa gara ofiititti yoo fidan gaafa lafa kanarratti illee gaafa yoo qoramuu baatan gaafa biyya lafa kanarraa deeman ibidda isaaniitti ganamaan galuu jechuudha. Birriin namaa qabeenyi namaa dafqi namaa nama gubaa waan ta'eef. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyyaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa viidiyoo dabalataa yaada dabalataa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti na barreessuun asumarraan anis immoo yaada keessan yeroo fi haala isaa eeggates gara keessan nan dhiyeessa sinin jedha waan wajjin turtan.